السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردفتوت خنيا. إيجا جوجي أرلي سجنتات إنت لا خنيا كان كتا أفرفاراك أبني دفني تجرا كان بيسيسة تكفارا هيجولا كناف إسن راتروسيس خنيا في فم إسنين جتشا سجنتان كنيا خان جوجي أرا أكما أسيجا دي تجرتن كان فكاتا هيجولا أورهم بي مالي بجوسكي ساديمو فيلتي إسافي على أدي ولردي باتاني تيمو مالي في أكسماس جوسكي ستي نمون نباي إن بويات جرو مالي فك بويا جران كولين دبنوتا eegaa fiilima asdii mukeessatti namoota lama haaroo jaalatamtoonni dabalamaniitu jiru. Isaan illeen Abdurrahmaanii fi Kaanturaaliidha. Isaan kun lamaan eenyu waan isaanii kan waliin dubbannu taha. Filaaviyoos Faaximaa Hatunni jaallata yookaan isaan kun lamaan wal jaallatu. Akkasumas Orhaan beeysa keessatti akka mul'atutti isaa warroota kiristaanaatiin mangool waliin taa'aa jirutu mul'ata. Maali waliigaltee isaa wajjin taasise waan jedhamu viidiyoo irraa keessatti kan waliin dubbannu taha. Kanaaf kan haga amma daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii Oromoo Riikard bakkeedha. Eegaa warroon chaanala keenya faaroo taatan chaanala keenya iddoo subscribe jettu kana tuquudhaan mallattoo notificationaa kana bantanii olirra kaa'achuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoo keenya like share godhuudhaan akka jalqabdan asumaan kan isin beeksifnu taha. Intala keenya kaarraa jalqabuun duratti intiroo gabaabaa booda walitti dachaana. Egaa walitti dachaaniiti jira xiinxala keenya kan guyyaa arraa jalqabeeti jira garuu kana dubbachuun duratti xiinxala keenya kan arraa baay'ee isinirraa tursiifne xiinxalli gaa sababni kanatti turee filimni lakka deemuun walxaxaa deemu jira jechuun namoota haaroo as galchaati jiranii akkasuma oduu torbee darbee araaraman jennee eenyu torbee kana gaa ammallee Orhaan gara alaatti bahee jira torbee darbee dhumarratti namni hundinuu daawwattanii jirtan jedhee yaada gara dhumarratti Usmaan Geeroonii fi jechuudha siree isaarraa yookaan siree irratti dhukkubsatee ciisu jiru yeroo dammaqu akka namni hundinuu walitti araaramee tokkummaadhaan minjaala tokkorra akka taa'an akkasuma achirratti walolollee booraan haaroo sirbee jira haga akkasitti jechuudha minjaala nageenya irratti uumanii namoonni hundinuu walitti araaramanii Gonjaa fi Niilfarilleen araaramanii Orhaanii fi Alaaddiinilleen araaramanii namni hundinuu walitti mammaramee araara buusaniiti turanii garuu nutillee walitti araaraman jenneeti yaannee filimni bifa bareedaadhaan akkasitti xumurame garuu torbee kana haarootti deebi'ee Orhaan jalqaba beeysaa irratti maal jedhee ture galkaa tokko keessa sayfiin lama taa'uu hin danda'u kanaaf akka keessaa ba'uu deemu achi keessatti dubbateeti jira maaliif gosa san gallakkisee deeme waan jedhamu kan waliin ilaallu taha akkuma gartan gaa filima darbee fi kana hunda keessatti Orhaan qaalii namaa jalattis buluun barbaadu jechuun xiyyeeffannaan isaa injifannoo kaayyoo abbaan kiyya naadhaame san irratti jee xiyyeeffannaadhaan deemu jira gara buursaa fudhachuutti deemuu barbaada kaayyoon abbaasaa waan inni abjochaa ture isii waan taateef xiyyeeffannaan isaa guddaan harka maratee gosa keessa taa'uun fadhu inni mariisifachuus hin fadhu sababa saniif jecha hawwanni waa takkalleen irra gaheen fakkaatu sababuma saniif isaa fi Niilfer gosa keessaa bahanii deeman fakkaata innillee sanirratti waan murteessee jiru fakkaata jechuudha kanarratti yoo isaan achi keessatti lolaaf inni deemuu barbaade isaan dhoorkuudhaan sababuma sanitti waan gosa keessaa bahee fakkaata saniif waan loluuf bahee fakkaata jechuudha isaan lamaan bichaan Niilfarii fi Orhaan jechuudha akkuma filima keessatti gartan Niilfarii fi Orhaan farda yaabbatanii dorgommii keessatti waan jiran fakkaata jechuudha kun waan Ertugrulii fi Kurulus Usmaan keessatti illee ilaalaa turre jechuudha waluma fakkaatanii filima haaluma wal fakkaatuun oofaa jiran isaan jechuudha filimni waluma fakkaachaa deemu jira waan haaroo waan keessatti Mahammad Bozdaa galchaa jirus hin fakkaatu filimni Orhaanii fi akkasuma Usmaanii fi Ertugrulilleen waluma fakkaataadha isteeppiin inni itti deemu jiru namoonni jechuudha filimoota kana hunda ilaaltanii hirtan ni beeytanii wal fakkaata filimni haalaataan isaa garaagarummaa hagas mara hin qabu jechuudha akka xiinxala keenyaatti lolli Orhaanii fi Niilfer eessatti itti ta'e akkamitti namoonni lamaan haaroo san dhufuu danda'an waan jedhamu irratti ammoo Niilfarii fi Orhaan fiigicha dorgommii sana osoo fiigaa jiranii gaara keessatti yookaan caakkaa keessatti jechuudha Filaaviyuus loltoonni Filaaviyuus jechuu itti bahuu dandeenye jechuudha yookaan mangool ta'uu dandeenya lamaan keessaa tokko ta'uu dandeenya itti baan garuu loltoonni sun kan kiristaanaa fakkaatanii itti bahanii gaara keessatti isaanii lolu jiru isaanii loltoonni isaanii marsee jiru Niilfarillee yeroo san akka waan bakka sanitti xumuramuutti Orhaan hin dubbatte garuu Orhaan haga ilmaan keenyaa garuu akkasuma buursaa injifannutti asitti hin duunuu jeen sababni jechuudha achitti Abdurrahman itti dhufuu danda'e gaara keessatti isaanii lolu jiru iddoo sanitti dhaqqabee jechuudha egaa waa'ee seenaa Abdurrahman eegaluudhaan duratti gara dhumarratti isinii dubbanna Kaanturaaliidhaa fi Abdurrahman jechuudha seenaa isaanii kan isiniif dubbannu taha ammoo isaaniin dursuudhaan sababni isaan itti dhufuu danda'an Abdurrahman lola keessatti isaanii rakkatee akka malee rakkoo keessa jirutti inni dhufee achi keessatti baraaruu danda'a kanumaan wal qabatee egaa gosa keessatti namoonni baay'een booyaati jiru beessa keessatti garreetti hedduu achi keessatti boo'anii gosti guutuun gabbaatee iyyaa jirti
jirti sanii wanni wal qabatutti namoota baay'ee Filaaviyoos faan waan ajjeesanii yookaan shahiidee taasisan fakkaata loltoota baay'ee jechuudha sababa sanirratti namoonni baay'een sun boo'aa jira jechuudha Filaaviyoos akkuma gartanitti dhufee seenee jira egaa ammaaf garuu gosa kaa'e keessa jiraachuu hagas mara irgixeenyaa hin qabnu garuu inni magaalaa islaamaa keessa yookaan magaalaa turkii keessa jira ammallee bifa daldalaa san fakkaatee akka Faaximaan itti beektu saniin dhufeeti jira akkasumatti argamee dhufee achi keessatti akka Faaximaa qabee ammallee dubbiseeti jira akkasuma Faaximaa malee namni hundilleen akka miidhamullee dubbateeti jira namoota jalqaba irratti shahiidee ta'an jenne san inni fixuu kanaan shakkii qabnaa jechuudha garuu Faaximaa fi inni hariiroon isaanii maal fakkaata waan jedhamu irratti Faaximaa fi Filaaviyoos jechuudha waan gara jaalalatti deemaa jiran fakkaata garuu parsantaa 50-50 Filaaviyoos keessa ammallee akka xiinxala keenyatti waan Faaximaa yookaan jaalalti Faaximaa isa keessa jirtu fakkaata jechuudha akkuma kanaan dura viidiyoo dabarte keessatti isinitti himnee turre Filaaviyoos abbaan isaa akka Usmaan faan hin ajjeesin isinitti himnee jirra garuu Filaaviyoos yoo dubbii kana barate Faaximaa hojii hariiroon isaanii waan jabaachaa deemu fakkaata parsantaa 50-50 akkuma isin jenne garuu ni milkaa'atti irra yaannaa jechuudha kanaaf hariiroon isaanii gara jaalalatti waan deemaa jiru fakkaata akkasuma Filaaviyoos illee dhiyeenyaan Faaximaa yeroo baay'ee akka itti dhiyaachaa jiru akkasuma akka isii miidhuun barbaannee fi kana dubbachaatti jira kanuma wal qabatee ililli abaaboo diimaan takalleen beessa keessatti mul'attee jirti kanarratti abaaboo san Filaaviyoos waan kan nuuf fakkaata achumarratti mul'isanii jiranii saniif ni kannaa fi fakkaata garuu isin akkuma jalqaba irratti isin jenne parsantaa 50-50 tti qabaddaa garuu nuti ni milkaa'atti irra yaannaa saniif waa'een Filaaviyoosii fi Faaximaa kana fakkaata jechuudha akkasuma maalhuun diinni akka gosa keessa jiruu fi akkasuma walitti bu'iinsi akka dhaabbatu Alaaddiin itti himtee jirti walitti bu'iinsi kan keessaatti irra badaadha waan ta'eef maalhuun gosa keessatti diinni baay'een odoo nuti warrukutaa jirru diinni baay'een gosa keessatti waan dhufanii jiraniif kanaaf diina gosa keessa seene kana isin tasgabbooytanii akka dhaabdan jechuudhaaf Alaaddiin itti himtee jirti kanaaf diinni seenanii jiran san akka xiinxala keenyatti jaruma sanii jechuudha Filaaviyoos faadha seenan dhugaadha namoota baay'ee madeessanii namoota baay'ee shahiidee godhanii Faaximaa bicha akkan xuine saniif jecha je'eeni kanaaf warroonni namoota baay'ee fixeessan Filaaviyoos faadha inneeti amannaa jechuudha egaa akkuma jalqaba irratti isinii dubbanne beeysa keessatti Sheenshaa Bey Orhaan Bey akka badee jiru dubbateeti jira kana keessatti waldha'iinsi mana marii irratti waan uumamee Sheenshaa bifa saniin Orhaan fudhachiisuu dadhabanii Orhaan kophaa loluudhaaf bahee jechuudha saniif Orhaan sababa waliigaltee mana marichaa irratti waliigaluu dadhabaniif kophaa akka loluu murteeffatee Niilfer ammoo kophaa ta'e hin jirtu nuti si waliin jirra anillee dabalatee akkasuma loltoonni jaalatamtoonni jajjaboolleen si waliin jiranii jetteenitii jirti kanaaf sababa waldhabdee mana marii irratti Orhaan kophaa loluu akka filate nutti mul'isaa jechuudha kanaaf bifa saniin kophaa isaa bahee waan jaamu isiniif kaafna dhumarratti gaa jarri lamaan haarooyni yookaan namoonni lamaan haarooyni dhufan kun eenyu fi eenyu Abdurrahmaanii fi Konturaaliin namoota seenaadhaan deeggaraman moo warra asoosamaaf galchan kun Abdurrahmaan nama seenaa ta'uu ammaaf mirkanaa'eeti jira Konturaalii garuu ammaaf wanni mirkanaa'e hin jiru garuu namoonni baay'een isaan kun nama seenaati jaamaati jira akkasuma warra akkaan Orhaan Beyitti akkaan dhiyaatanii akkasuma isaa wajjin hojiilee gurguddaa hojjetan jaamaniiti dubbatamaati jiru akkasuma gaa Abdurrahmaan seenaa keessatti nama masaraa hunda wajjin injifatee jiru mee seenaa isaanii akkuma footoo irratti gartan kana jechuun barreeffamaan kan jiru kana Abdurrahmaan masaraa Eeydus kan wajjin injifatee mee seenaa isaa kutaa yookaan xiinxalatti aanu keessatti qabannee isiniif dhufna xiinxalli irraa baay'ee hagas maree hin qabu garuu mee kutaa as deemu keessatti waan haaroo waan dhufe laallee kan isinii xiinxallu tahaa gaafii yoo qabaattan koomantii irratti nu barreessaa haga sagantaa biraatti walitti jechaan turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jennaa nagayaan nuuf tura.